Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yoona eegdanii, akkam sa'aatii kana geessanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, Mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti kan nu fide maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa isheeniis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu. Mata dureen barumsa keenyaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 jecha akkana jedhu ni arganna jechuudha. Ani muka wayinichaati kan jedhu arganna jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii jecha kana akka nuuf ibsuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti ni jiraatu. Isa baay'een kan godhatu anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanii kan jedhu jechuudha. Egaa maqaan jecha kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'uuti. Ani muka wayinichaati kan jedhu mata duree kana waliin baranna jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura waan hundaa ta'uusaa yookiin immoo mukicha saniif yookiin bu'uura ta'uusaa akkuma biqiltuun tokko hundeen isaa yookiin immoo inni wayinicha san akkuma wayini sun muka saniif akka wayinichi sun mukichi sun akka dhaabbatu kan taasise hundee isaa yookiin dhaabbata jalaa san akkuma ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiif nuuf hundee ta'uusaa kan nutti ibsu jechuudha. Egaa mukichi wayinii inni dhugaan ana jedha. Mukichi dhaabee kan eegu immoo abbaa kootii jedhee ni dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa yookaan dubbifne jecha kana arganna jechuudha. Egaa damee otoo anatti jiru ija hin godhanne hundumaa ni mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irra ni qixxaaxa yookiin immoo irra ni qixxaa jedha. Egaa as keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos damee akka godhannu yookiin immoo akka jabaannee dhaabbannu hundee kan nuuf ta'e, bu'uura kan nuuf ta'e Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha as keessatti jechuudha. Egaa odoo inni hin jira ta'e, osoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jiru ta'e lafiif samii tana eenyutu malaata? Osoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jiru ta'e uumama 22 maaltu uumata laata? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beekeen jirre irraa akka jiraannu godhee inni akka nuti addunyaa tana irratti akka jiraannu kan nu taasise Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef jechuudha. Anatti qabadhaa jiraadhaa jira. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Ani isinitti nan jiraadhaa. Akkuma damee muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessanii jedheen dubbata jechuudha. Egaa biqiltuun tokko yookiin damee mukaa tokko yoo hundee hin qabaanne yookiin immoo kan isa jiraachisu hin qabaanne biqiltuu sun jiraachuu hin danda'u. Biqiltuu sun jiraachuudhaaf immoo yoo jiraatu san
dameenii baafata yookiin baallanii baafata jechuudha. Biraanchii mataa isaa isaa san dagaagee guddachuudhaaf immoo wantoonni isaa barbaachisan ni jiran. Kanneen akka bishaanii, kanneen akka ifa aduu, kanneen yookiin immoo footosinteesisii kan jedhamu ni jira jechuudha. Egaa ifa aduu san yoo argatu yookiin immoo ifa sanicha yoo argatu ifa saniin biqiltuu sun ni dagaaga. Nutis Waaqayyo keenya qabannee yoo jiraanne kan jireenya nuuf kennu isa waan ta'eef, kan boqonnaa nuuf kennu isa waan ta'eef, kan karaa nuuf kennu isa waan ta'eef, kan ifa nuuf kennu isa waan ta'eef, kan boqonnaa nuuf kennu isa waan ta'eef, isa yoo qabannee jireenya ni jiraanna. Boqonnaa sammuu keenya ni arganna, karaa keenyas ni beeknee deemna jechuudha. Egaa asirratti kan nu barsiisu waayinii fi wal qabsiisee yookiin immoo damee fi jirma wal qabsiisee ilaalu yookiin muka waayinichaa sanii waggaa wal bira qabee ilaalu fi akkasuma dameewwan saniin yoo ilaalamu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka mataatti ta'ee qulqulloonni isaa, wareegamtoonni isaa, duuka bu'ootonni isaa immoo akka damee yookiin immoo akka baallaa sanii yookiin biraanchii saniif itti ilaalamu jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataa hunda keenyati waan ta'eef jechuudha. Inni dursaa hunda keenyati. Maaliif jalqabaa fi xumurri alfaa fi omeegaa kan ta'e, jalqabaa fi xumura kan hin qabne gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Namni garuu jalqabas ni qaba, xumuras ni qaba. Maaliif ergamoota ka'umsi isaanii eessa hoo jenne Waaqayyooti isaan uume. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Nama seenyitu yoo inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ka'umsa ni qabu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu eenyutu yoo jenne gaafii hunda keenyatti eenyuyyuu deebisuu hin danda'u. Inni duraanis kan jiru, boris kan jiraatu, alfa omeegaa kan ta'e, bara baraan kan jiraatudha inni jechuudha. Kanaafuu mataa hunda keenyati. Hunda keenyaaf mataa ta'eeti jechuudha. Egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni boqonnaa keenya, inni boqonnaa sammuu keenyati, isaanis kan jiraannudha jechuudha. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbii koos isin keessa yoo jiraate, ani waan feetan kadhattu isiniif ni ta'a jedhee dubbatee jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 yoo dubbifne jecha kana ni arganna jechuudha. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbii koos isin keessa yoo jiraate, waan feetan ni kadhattu isiniifis ni ta'as jedhee dubbatee jira jechuudha. Egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuti jecha isaatti qabamne yoo jiraanne yookiin jecha isaatiin yookiin dubbii isaatiin yookiin ajaja isaatiin yoo jiraanne waan feene yoo kadhanne hunduu isiniif ta'a, hunduu isiniif raawwatama jira. Egaa as keessatti yookiin immoo biraanchii yookiin immoo damee isaa taane yookiin immoo Waaqayyo jalaan yookiin harka isaa keessa yoo jiraanne gaafii gaafanneef deebii nu deebisa. Yoo dhukkubsanne dhukkubarraa nu fayyisa, dhukkuba keenya qoricha nuuf ta'a, kan nutti dukkanaa'e nuuf ibsa, kan nu jalaa badee akka argannu nu taasisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanan ija baay'ee godhachuu keessaniin barattoota koo akka taataniif mul'isuu keessaniif ulfinni abbaa koo ni argama jedhee dubbata achi keessatti jechuudha. Egaa nuti baay'een keenya wanni inni nu ajaje duuka bu'asaa yookiin immoo kan inni hojjete yoo duuka buunee deemne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana fakkaadha jedhee jira. Maaliif gooftaa keenya Yesuus Kiristoos na fakkaadha yoo jedhu bifaan isa fakkaanna moo, qabeenyaan isa fakkaanna moo, deemsaan isa fakkaanna moo, jireenyaan isa fakkaanna kan jedhu san gaafii mataa keenya nutti ta'uu danda'a. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni ana fakkaadha yookiin immoo gara kootti dhiyaadha anis isinittan dhiyaadha jedha. Nuti gara Waaqayyo natti dhiyaadha erga jedhe itti dhiyaachuudha. Gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf immoo maaltu nu barbaachisa? Laphee nu gaafata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Akka isaa bitamnu nu barbaada. Jecha isaa barannee, jecha barannee hojiin agarsiifne, gara mana isaa deemne, mana isaa keessa yoo jiraanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis mana isaa keessaan dhabamu waan ta'eef galata isaa keessatti achi keessa jira waan ta'eef yoo isa galateeffannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dhiyaata jechuudha. Gaafa isatti dhiyaanne boqonnaa sammuu keenyaatti arganna. Gaafa isatti dhiyaanne qormaata jala dabarra. Gaafa isatti dhiyaanne gaafii keenyaaf deebii arganna jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kan gaafiidhaaf deebii dhabes hin jiru. Kan itti dukkanaa'e dukkana keessatti hafes hin jiru. Ifas ni argata, boqonnaas ni argata, jireenyas ni argata jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laphee isaa bitamtu gaafata waan ta'eef jechuudha. Abbaan akka ana jaalate anis akkasuma
isin jaaladheera jedha. Abbaan akkana jaalate anis isin jaaladhee jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Boqonnuma kana keessatti boqonnaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti yoo dubbifne ni arganna. Abbaan akka ana jaalate isinis akkasuma isin jaaladhee jira. Anis akkasuma isin jaaladheera. Egaa abbaan akkuma ana jaalate anis isin jaaladheera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaalata. Maaliif inni beekumsi jalqabaa Waaqayyo sodaachuu akka ta'e, beekumsi xumuraa Waaqayyo jaalachuu akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Salamoon irra buleetii Salamoon dubbatee jira kitaaba fakkeenyatti irratti jechuudha. Egaa nutis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu jaalatu ni beekna, akka inni nu yaadu ni beekna. Nuti immoo gara Waaqayyoo dhiyaannee gaafii nutti ta'e gaafii akka argannu, nuti immoo damee yookiin immoo nuti ajajamaan yookiin immoo Waaqayyoof kan ajajamnu, ajajamtoota kan taane hundi keenya Waaqayyoof abboomamnee jiraachuudha. Gooftaan keenya abboomiin nu teechiseen abboomamnee jiraachuudha. Maaliif inni jaalala nu barsiisee jira, obsa nu barsiiseera, tokkummaa nu barsiiseera, gammachuu nu barsiiseera, waa hunda nu barsiiseera firii hafuuratti hundumaa isaa jechuudha. Garuu firii hafuura sana jiraachuu dadhabuu keenya malee jechuudha. Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eege jaalala isaattis qabamee jiraadhu, isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii ni jiraattu jedha. Egaa nuti abboommii Waaqayyoo yoo eegne jaalala isaatiif ni jiraanna. Abboommii isaatiin qabamne yoo jiraanne boqonnaa sammuutiin ni jiraanna. Abboommii isaatiin qabamne yoo jiraanne jireenya gammachuu ni jiraanna jechuudha. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf gammachuu keessaniin guutuu akka isiniif ta'uuf kan hundumaa isinitti dubbadhe jedhee dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irratti barraa'ee jira. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kan hundumaa isinitti dubbadhe jedhee dubbateera. Maaliif gammachuun koo isin keessa akka argamuuf, gammachuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti gammadu. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nutti gammadu ajaja isaatii yoo jiraanne nutti gammada, akka jecha isaatti yoo jiraanne nutti gammada, sagalee isaa yoo lallabne nutti gammada, sagalee isaa yoo faarfanne nutti gammada, yoo isa kadhanne nutti gammada, yoo isaaf ajajamne nutti gammada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Gammachuu keessaniin guutuu akka ta'uufan kan hundumaa isinitti dubbadhe jedha. Maaliif gammachuun keenya hundumti isaa keessi keenya akka gammadu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbata. Egaa kitaaba qulqulluu irratti iddoo tokko waa'ee cimina keenyaa nutti dubbata. Iddoo tokko waa'ee dadhabbina keenyaa nutti dubbata. Iddoo tokko immoo waa'ee eekamsa akka nu hojjennu nutti dubbata. Iddoo tokko immoo waa'ee dhiifama isaa akka inni dhiifama nu argannuuf nutti dubbata. Karaa baay'eedhaan kitaaba qulqulluu irratti dubbata. Kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis ni dubbata jechuudha. Kanaafuu kan dubbisee qayyabatee deebii isaa hubatee ittiin jiraatu dhabame malee jechuudha. Nuti nama afaan hin dubbatu osoo hin taane nama afaan galateeffatee badu osoo hin taane nama lapheen galateeffatee ittiin jiraatu ta'uu qabna jechuudha. Abboommiin koo isa kana ani akkasin jaaladhe isinis wal jaaladhaa jedhee kan dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 12 irratti kan barraa'ee argamu isa kana. Abboommiin koo isa kana. Isa kamii kan isaaf ajajame abboommiin ajaje. Ani akkan isa jaaladhe isinis wal jaaladhaa jedhee kan dubbata jechuudha. Maaliif abboommiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate akkan ani isin jaaladhe isinis wal jaaladhaa. Yaa saba Waaqayyoo har'a wal jaalachaa jirra. Kan dhukkubsate har'a gaafachaa jirra. Kan dadhabeef naa jirra. Ani sidan jaaladhe deebiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu jaalatu as keessatti ni hubanna. Jaalalanni ijoollee isaatiif qabu nuti yoo wal jaalanna akkana isin jaaladhe wal jaaladhaa jedhee maaf wal hin jaalanne? Jaalala kiristaanummaa maaliif oliif hin mul'ifne? Jaalala obbolummaa maaliif oliif hin mul'ifne? Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuu irra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Egaa namni tokko firoota isaa yookiin immoo kan inni jaalatu
wanni inni dabarsee kennu cancaalu jaalala ta'uusaa hubachuu qabna. Jaalalli bakka hin jirretti jaalalli bakka hin jirretti qarshii yoo kenneef, jaalalli bakka hin jirretti loon yoo kenneef, jaalalli bakka hin jirretti lafa yoo kenneef, jaalalli bakka hin jirretti qabeenya yoo kenneef bu'aa hin qabu. Garuu dursa kan kennuufii qabu jaalala. Jaalala yookiin laphee isaa yoo kenneef Waaqayyo isa kana jaalata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana jaalata jechuudha. Abboommiin koo isa kana. Ani akkasin jaaladhe isinis wal jaaladhaa kan jedhu isa kana nutti ibsa jechuudha. Kanaafuu hundi keenya wal jaalachuu qabna. Hundi keenya wal kabajuu qabna jechuudha. Kana beeknee nuti immoo cimnee dhaabbachuu qabna. Isin hin fo'anne anatu sin fo'ate. Sinna filannee natu si filatee jechuudha asirratti kan argisiisu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti kan dubbatu isa kana. Isin ana hin fo'anne anatu si fo'ate, dhaqxanii akka ija godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa koo kadhattanii akka inni isiniif kennu ani isin kaaseera jedhee dubbata. Kana hundumaa akka isin wal jaalattaniifan sin abboomee jedhee dubbataa jira jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa baay'eedhaan waa'ee jaalalaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee waliin jireenyaa kan ibsu nuti jaalalli keenya akka addunyaa kanarratti jaalala tokkummaan jiraannee isa samii irratti immoo dhaaltu mootummaa isaa ta'anii akka jiraannuuf jechuudha. Addunyaa kanarratti barki gooftaan keenya callisee kan nu uume miti. Akka nu wal ajjeefnu, akka nu wal arrabsinu, akka nu walirratti kaanuuf miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu uume. Inni kaayyoo qaba. Kaayyoo isaatiin nu uume. Malee nuti addunyaa kanarratti harka namaa seennee kan kiisii namaa keessaa waa balleessinu, qabeenya namaa kan mancaalnu, arraba dabaa kan dubbannu, nama irratti kan kaanu, jibba kan deemnuu fi miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu uume. Qinaatii yookiin immoo iyyuu gocha badaa irratti akka argamnuufi miti, karaa qajeelaa irratti akka argamnuufi. Akka yakka hojjennuufi miti, akka qulqullummaa hojjennuufi kan nu uume. Akka sirbinuufi miti, akka faarfannuufi kan nu uume. Yaa saba Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti galata isaaf akka dhaabbannuufi samii irratti mootummaa isaa akka dhaaluudhaaf nu uume. Malee har'a yaa saba Waaqayyoo addunyaa kanarra namoonni qubaan lakkaa'aman tu jira Waaqayyoo fuulduratti. Garuu nu biratti immoo iyyuu lakkoofne kan bira hin geenye ta'uu danda'a. Waaqayyo uumama isaa unkaan dhala namaa dhiisati bineensa hunduma isaa gosa isaatiin uumamtoota 22 akka lakkoofsaaf tolutti 22 godhee haa teechisu malee odoo tokko lama jedhamee lakkaa'ame lakkoofne bira hin geenyu nuti. Garuu Waaqayyo tokkoon uumama inni uume waan beekuuf isatti lakkaa'uun hin ulfaatu. Kaayyoo uume waan qabuuf jechuudha hunda isaaniitu. Kan nama miidhanis, kan nama fayyadanis kan uume kaayyoo uume ni beeka. Har'a nuti yaa saba Waaqayyoo maaliif uumamne? Galataan uumamne mooyyuu balleessa uumamne. Nuti nu ol akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jiru yookiin immoo isaaf akka abboomamnee jiraachaa jiru beekuu qabna. Nuti har'a kan nurra jiru yoo adabnee jiraannu ta'e karaa seeratiinis haa ta'u, karaa humna keenyatiinis haa ta'u, Waaqayyo garuu karaa ittiin hunda adabu beekuun nurra jira. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni yoo nuti yakkine daareetti yookiin kallattiidhaan nu adabbii isaa nurraa hin ga'u. Laphee gaabbii nu kennee nu gorsee karaa tokkoonis karaa biraatiinis karaa hundaan nu gorsee nuti yoo ajajamuu fidinne seera isaa cabsine gaafa san nu adabayna jechuudha. Malee inni laphee gaabbiitiin har'a boru akka gaabbii galluuf inni yeroo nuti kennaa deema jechuudha. Nuti garuu inni yeroo akkatti nuuf kennu san laphee gaabbiitiin yoo akkatti nuuf kennu san gaabbii san yoo galaa jirraayi. Gara isaa deebi'aa jirraayi. Maaliif inni hundeedha waan ta'eef nuti immoo damee sani dameen baallaa qaba. Biqiltuun tokko amma baallaa qaba. Baallaa isaa qaba. Biqiltuun sun baallaa sana irratti fireewwan garagaraa ba'uu ni danda'u. Wantoota garagaraa baasuu danda'u. Abaaboo achirratti baafachuu danda'u. Kan achirra jira sunoo biqiloonni sun immoo baalonni suni yookiin qoricha ta'uu danda'u, yookiin miidhaginaaf ooluu danda'u, yookiin gaaddisa ta'uu danda'u, yookiin aduu nurraa dhoorguu danda'u jechuudha. Damee san irratti kan biqilan jechuudha.
garuu waannichi ni dhaabbata isaan qabee kan jiru isa biqilticha guddicha san jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana. Maaliif nuuf hundee ta'e yookiin nuuf bu'uura ta'e yookiin nuuf utubaa ta'e nuti kan nu eegu kan nu tiksu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo ta'u, qirincaamoonni achi alaa fakkeenya qulqulloonni Waaqayyoo, ergamoonni Waaqayyoo achirratti isaan kan nu eegan kan nu tiksan akka damee isaanii ta'anii yookiin immoo akka biraanchoota achirratti birassanii ta'anii nu eegu yoo teenyu yookaan halkanis guyyaas kan nu eeganidha yaa saba Waaqayyoo. Kanaaf nuti immoo ani mukaa waynichaati isin immoo damee isaati jedha. Egaa mukichi yookiin immoo inni waan sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeeffame, damoonni immoo damee isaa kan ta'an immoo sin damee kooti kan jedhe kanaaf jechuudha. Kanaafuu nutis immoo damee qofa ta'uu osoo hin taane yookiin immoo damee san irratti biqilee jiraachuu qofa osoo hin taane damee sun akkuma faayidaa qabu. Damee sun maal godha? Qorra dhoowwuu danda'a, aduu dhoowwuu danda'a, bareedinaaf ooluu danda'a, qorichaaf ooluu danda'a dameen biqilticha sanii jechuudha. Kanaafuu isin siyaasa kiristaanaa hundumti keessan damee ta'uu bichaan bu'aan qabu, nama ta'uu bichaan bu'aan qabu. Kennaa isiniin kennameen kan barsiisuu danda'u haa barsiisu, kan faarfachuu danda'u haa faarfatu, kan sirna qulqulleessuu gaggeessuu danda'u sirna qulqulleessaa irratti haa hirmaatu, galata Waaqayyootiif haa dhaabbatu, kennaa mataa isaatiinis haa jiraatu. Tokkoon keessan gatii dadhabbii keessanii anarraa ni argattu, mindaa mataa keessanii anarraa ni argattu jedheera waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Mindaa kan jedhame yaa saba Waaqayyoo quba keenya lakkoofni qarshii argannu nuti garuu. Mindaa kan jedhame firii nuti Waaqayyoon irraa argannudha. Hojii keenya firii ittiin argannudha malee har'a karaa namaatiin firii ittiin argannu miti Waaqayyo biraa. Firii 30, 60, 100 kan jedhamee argamu zim jedheetuma yookiin immoo deemneetuma ammaarrannee kan fudhannu miti. Dadhabnee ifaanyee dhugaan tajaajilamnee Waaqayyotti dhiyaannee hojii keenya saniin firiin keenya sun argama jechuudha. Firii keenya saniin kan jiraachuu dandeenyu akkasitti. Kanaaf tokkoon keessan gatii dadhabbii keessanii mindaa mataa keessanii ni argattan kan jedhe kanaafi. Har'a barsiisan tokko mindaa mataa isaanii qaba. Tajaajiltoonni mana amantaa hundumtuu mindaa mataa isaanii ni qabu. Mindaan garuu kan addunyaa irratti 1-2 jedhee lakkaa'amee yookiin dhaabbata tokkoon kennamuuf yookiin karaa mana amantaatiin kennamuuf yookiin karaa mootummaatiin kennamuuf miti yaa saba Waaqayyoo mindaa kan jedhame Waaqayyo biratti. Inni galateeffatee raawwatee firii inni ittiin argatu sanii, firii inni Waaqayyoo biraa ittiin buufatu sanii jechuudha. Kanaaf hundi keenya firii buufannee akka jiraannu ta'uu qabna jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Kanneen takkaadhaaf gaagura keessanii teessi, gaagura keessatti yoo jiraattu sanii yoo dammeessine gaagura keessa taa'uun ishii bu'aan qabu. Dammeessitee dammi ishii sun ba'ee jiraachuu qaba jechuudha. Bu'aan ishii damma sanii beekama waan ta'eef jechuudha. Nuti sarara kiristaana taane kirrii hidhachuu keenya bichaan osoo hin taane kan tajaajiluu dandeenyu tajaajillee kan tajaajilamuu dandeenyus tajaajilamnee jiraachuu qabna. Jireenyi keenyaaf immoo badiif osoo hin taane jireenya Waaqayyo biratti fudhatama qabu jiraachuu qabna. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo har'a maqaa wal balleessuun, har'a wal arrabsuun, har'a ati barsiisaa taate gocha kana raawwannee qubolitti qabuun bu'aa hin qabu. Kan bu'aa qabu sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu fi isa sirrii barsiisuudha. Sagalee Waaqayyoo isa sirrii fi isa qulqulluu faarfachuudha. Sagalee Waaqayyoo isa sirrii fi isa qulqulluudhaan galateeffatanii jiraachuudha. Waaqayyo kan jaalatu isa kana. Si walirratti kaa jedheeti miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan uume. Isi walii galaa jaalalaan jiraadhaa jedhe malee jechuudha. Hin beeka Waaqayyoon hoolota isaa tokkoon isaa hoolota 100 ta'uu keenya qofa of ilaalinaa yaa saba Waaqayyoo. Waaqayyoon hoolonni 100 keessaa takka jalaa bannaane 99 yaabaddu jedhee gateen deemne. Takkitti ofii barbaadee yoo deeme 99 isaatti deebi'ee inni ittiin wajjin jiraatee jira. Har'a yaa saba Waaqayyoo nuti namoonni jirru kan badadhiisne kan jiru ari'uu deemna. Kan badanii jiran jennee isaan barbaadan deemu kan jiran kanaayyuu akka bittinnaa'an sababa ta'aa jirra. Sababa itti guuraa jirra. Kan badassan garana finnee raawwannee furmaanni isaa akkana ta'uu qabna jennee namoota badassan deebisuudha. Har'a yaa saba Waaqayyoo
jecha isaa baratan malee, jecha isaa dhagaan malee, jecha isaa faarfatan malee badiitti ol geessuun bu'aan qabu. Badiitti ol geessuu jechuun Waaqayyo gaddisiisuudha. Har'a nama gaddisiisuu keenya laalle malee boru Waaqayyo gaddisiisuun keenya nutti fuu danda'a. Kanaafuu kana hubannee cimnee deemuu qabna yaa saba Waaqayyoo. Mana isaa keessatti cimnee akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 ani muka waanichaati isin immoo damee isaati kan jedhu kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni fannoo isaatiif, galanni deessoo haadha isaatiif, galanni ergamoota isaatiif, galanni duuka bu'oota raajota toloota isaatiif yaa ta'u. Amiin.